jaarsa jechuun isaa mataan isaa qoraasuma ni beektaa miti kunoo urgoo isa sabareedhaan yookaan nama qodaadhaan wanna godhanii kaanii urgeessanii kaanii aanan itti buusan jechuudha. Jaarsa jechuun waan akkasiiti. Jaarsa jechuun waan akkasii jaartiidhaaf jechuudha. Argitee maaliif yoo jettee jaarsi tokko dubartii waa sagaliin horatan. Sagalsan keessaa takka oosaan takka gorsaan takka dhossaadhaan horatan. Ani bar wama san iyyuu haa godhu yookaan dhugaan godhe ta'a yookaan piraankiis godhe ta'a yookaan soba ta'a wanni ati irraa beektu tokko hin jiru waan san. Waliin haasofne addaan baana tiktokii dhufee laayivii irra dhufee naga kamna dhufee tiktokii irratti waan san godhe waan san dhugaan godhe sobaan godhe wanni ati irraa beektu tokko hin jiru. Guyyaa lammaffaas laa guyyaan ani akkasii falmaddasan naa deebitee naas dubbate. Na dhagahi waan takka dhagahi waan sirraa taazabee wayitiitu jira. Waan san godhe. Godhu garaan godhu sobaan godhu piraankiis godhu waan sanan godhe. Ati bar sa'a takkitti sabriinaa qabdee sabriinaa gadhiiftee taan qabdee taan hin luftee bar bineensa hoolatii keessa ka'e taatee bar. Akkas gochuu qabdu. Anamma osoo ati walaa dura waan san eegaltee maal godhaa jira jedha malee kalaas eeganii baalish wucce waxaa soson ka addaree hanchii wuciinaa siddis kan addarii gootee barate. Hin naafere. Inni naafne dayyuu seksee jaan dhageenya waan ofi. Koomantii banaa gaa jaallatti. Hinaafuun waan jira bar. Hinaafuun waan jiru. Anis ni naafaa bar. Koomantii maaliif cufan kooy? Mbekon. Anis bar ni hinaafaa bar. Hinaafu jechuudha miti bar. Fakkeenyaaf ati osoo fuutee jaartii ujalaa qabdu jaartiin tantee ta duraanii takka. Ilmoo qabattee jaarsa dhiira biraa waliin osoo deemaa turte dhufte dikkishuu wayila taanaan qalbiin tantee tikishisiin ima jetti. Qalbiin tantee jechuudha. Keessattuu nama akka malitti adda baateen waan tasaafaa irratti adda baateen qalbiin tantee numa si cabdi. Maali jennaan yookaan amma waliin jirtu tun akka duraa sii ta'uu dhabdee osoo hin taane akka ta duraa san sii ta'uu dhabdee osoo hin taane yookaan ammoo ka amma waliin jirtu akka ka duraa san sii ta'uu dhabee osoo hin taane wanta jidduu keessan dura jiru san waan wayii waan jidduu keessan jiru waan guyyaa takkaallee taanaan san yaadattee qalbiin tantee taashisi jetti jechuudha. Kanaaf ati silaa guyyaa san kaatee osoo dhabin jedhin na dawwaltee lakkoofsa walii qabnaa WhatsApp, Telegram, Direct Messenger na dawwaltee sila waan kana maal dalagaa jirta jettee tekstii na jalaa kaasuu diddeebi. Ara nan dawwallee. Nanda wallo seeji bilbila yoom naa deebise. Wallahi yaal yoom naa dawwaluu dhaqqabdee baramma fuula nagaya haasaa jirraa miti bar yoom naa dawwaluu iyyuu dhaqqabdee ati bar sa'aati masanii. Maaliif akkas goote ture waay maaliif akkas goote. Silaa na gaafachuu qabda ture bar amma osoo ati dubartii biraa walitti si arge miti osoo dubartii waliin ciisaartuu iyyuu si arge ana osoo taate an osoo dubartii wajji ciisaartuu si argeeti wanna takkan dubbadhu maal godhaa haatummaan achii kaatu eegeetumaani waan sirraa badee ati waan san daladdeef si gaafadha akka kiyyatti jechuudha maaf waan kana daladde mona sobe moo dhugaadha moo maali si gaafadha malee ka'eeti lafaa ka'ee baqa eegata akkas goote anis waan biraa godhu bar ati yoo takka balleessite ani irratti dabalee lama godhee jechuudha bar garaagarummaan qabnu anaafatis ama anas sigaten jedhamu susuna gaten jedhamu osoo yookaan oolteeyyuu guyyaan lammataatu ta'e homaa miti sa'aatii wal fakkaataa keessa jechuudha balleessuun oolee an guyyaatti aanu kaniin akkas godhe baruu waan ofi no wallaahi guyyama sani no waan ofi koo guyyaatti aanu wallaahi guyyama sani rabbi kakadhe guyyama sani warri koomentii Sabrina wajjin guyyaa sana asooneetu maqalli wallaahi guyyama sani no sanuu laal dhageeffadhu ibsaan na bira dhufee ibsaan na bira dhufee jechuudha sila maal taatan hadhaanaan jedhe ibsaan natti ergatee jennaan guyyaa sana jalaa qabu didde halkan ogguna dhageeffadhu kaa ibsaan na bira ture maal taatan hadhaanaan jedhe jennaani an ibsaatti qoqqoosee akkanan jedhe leencoo waliin jira guyyaa sana
aganatti okay jedhee ka'ee booda lamuu viidiyoo messengeraa waraabanii natti ergan. TV Sabrina. Messengeraan. Wayin akkasin naa weellisaa turte meena sagalee isii sagalee hirriba irraa na kaase. Deen sitti dhageessa sagalee san hirriba irraa na kaafte. Meena daliin immoo laddakan kee taa'ee itti cabsi. Kas godhe abboo jedhi abboo buti abboo jedha. Kaya. Kati filan coomne bitti ba'aarte chuugizee saddeq. Nadda walee maaltu ta'ee saree yayyii nyaatte naan jechuu qabu. Itti cabsi jedhaa silaa keettichi jidduu kennaallee jedhee. Waan ofii ka'u garuu bar inni hinaaffaan na gubee dhiiroo ati waan guma kiyyaasan hinaaffaan si gubee. Ani hoomatti akka ilaalama viidiyoo na waraabanii natti fidanii. Sheer kana godhanii. Dhageessiin sii sirbituu maal jettu. Alhamdulillah irra caala gara Amaarifaatitti achi kutti waan ta'eef baay'een dhaga'u. Rabbiin barna jaalata. Rabbi na jaalachuuf kan kee. Garuu hunda si ergadee viidiyoo isaa moo'inatti ergan ammoo ani fuulmesiitiif kan kee argin hammaaf daqiiqa takka dhaggeeffadheera. Ofirraa dabarsaa. Waan ofii masaanuun ta'e taane. Masaanuun ta'e taane kan bareedduumi. Masaanuun ta'e. Yaa bareedduumi. Jechuun masaanuudhaa miti bara nammaa. Sorry yaa jaartiin tiyya sorry. Jechuun masaanuuti yan taate bara amma jechuun addaan baane isinis kophaa jiraatti. Isii wajjin jiraatte malee anaa waliin hin jiraattu. Osoo jidduu teena lamaan jiraatte meebi masaanuudhaa. Okay, amma akkamiin taane bareedduumi. Bareedduudhaa miti. Taane isin gaafachuu jiraas taa'e. Akkamitti bultii tiyyatanna hiddaan lafarraa sochoosuu dhufte immoo gadhaabuu dhufte. Noota isin gadhaabbatti tiyyarra yaadanaaf hin taa'u. Jechuun akkamitti hin taane bareedduudhaa miigisee na jettan. Isin baanaa barmichuu. Meenaani miiruma distaansii ma'anaafsi gidduu jiru ilaalimee argite. Anamma akkam bakkisu si ta'ee si hin taane ati naan jettee na gaafattee kana jedhee hin dubbanne. Because maal inni hamma wayiillee taatu miira kan kee eeguu qaba waan jedhu wayii. Because maal inni beektaa? Ani amma obboleessa kee ta'ee. Itti dhufu akkasuma godhaa akkasuma taa'ee akkasuma godhaa siree akkasii. Waan akkanaa waliin godhaa jirra siin jechuun qabu kaandee. Anamma osoo. Haasawwan hin taane. Isiin bareeddinaan jettu kanattuu hinaafutti jira. Akkamitti akkasumaan jettaati? Okay, dhiifama akkas taana. Hayi, bareeddii miti akkas hin taane bara akkanaayi. Amma hanguma si gaafadhee tabboosso jetteettu onneen kun inni kun lukarraa na fiigee mataa na dhaqee maal jechuu? Si gaafadhe malee itti hin gammanne bas. Harargee taate warwaan ofiisuutti cabsuu ni beektaa bayyee taabbaat. Dhugama isin jira gaa'izaayi akka namatti faarsuun barbaadu faayoo yoo faarsuullee barbaade kophaa isaati maggaaraja gaddeeffatee faarsuun danda'a. Faarsuullee barbaade akkasitti faarsuu danda'a malee. Komantii reefuutiin dhageessa deemu jira komantii reefuu dhabde sii barreessisan. Ammalee torratti cichii qabi. Edda muta taraa gara salphiidhaan dhaabbatanii ati seekkata. Qoyaa waan ofii duulee injiftu jira. Amma barre dhiisee barra. Baatawee kolleejjii heetirraa marraqamanii bahuun nama muuxannoo jabaa qabu akka ta'e beektaa warra ta'u. Leencoon anatti dubbata malee inni waan dubbatu bas. Kolleejjii addaati warra fi namoonni hedduunas leenji'uu qabu. Allah ka irraa takkaa hoflee beeku. Laa ilaaha illallah. Inni cadhiseetumaan na laala malee baay'een dubbatu. Wallah. Dhugaa. Ni leenjifta reema rakkoon jira. Ni leenjifta amma rakkoon jiru. Yaa jechuun wannoodha baay'ee haasa'uun jaalatu anumatu haasa'aa. As ni jira miti.
يا ربي namni hedduun gammachuu tiyya sanis waan biraa ta'e kate akka gammachuu san irratti yoo gammachuu kamiin tan namni waan biraa kate takka jira beeta tani najjee takka Wambichaa miti baree kan fuudhanii adurree wal gubbaa kunsisanii jaalinarraa bu'ii naan jedhu kan nuti taphatan sana dhibuu jira malee. Maasha sa'a kana muluu sa'a meeqa fudhattanii teettan sa'a? maaltu si fidate amma Sa'aatii hagam ta'e na sila daqiiqaa kudhan moo akkam? Wallahi bakka qoye kana fixadhaa simmeetii isin ajjaan kutee rafa. taa'e bakka amma taa'e Taa'e kootu ibsaayyee. sidee dhufaa qol baala geena Fixadhaa koottaa yoo jedhu kan akkuma waan mana kireessee nu dhiisee hin godhatu. ayyee tanaa jaabar hai decline godha baala geena kun tuwiin faaf inni dhufnu Okay. yatta wal jaa tuwiin ni beeksishaa Bakki ati hin jirre naan taatu iyyuu bara ibsaayyee. Yoo mucattii gad dhiisee bakka biraa jira. wallahi jee Tira itti gaddalee hin booya rabbeedhaa ittiin taphatina. Yoo hin harka gaarii na biraa lixan jedha. Maakii fidaa? Maakii. maaki cufaadha fasii Fiduu hin danda'u bar. cufaadha harki simeeti An nama tokko harkisuu iyyuu hin danda'u malee yoo namni na ergatee qabe malee an nama takka harkisuu hin danda'u. Maal akka cufaadha ta'e kun fasii namaa wajji laafiirra jirtiinsaa Eenyuoli? Eenyuoli? aronnoo geemii taphachuu jiraachuun ooltu bilbila kaan ilaali cufaadha jooyin jabeetu